Ayyee sagantaa keenya kadhaa qorannaa macaafa qulqulluu guyyaa wiixataa yookaan hojjaa duraa keenya jalqabna. Sa'aatii keenya dursinee jalqabuu keenya namni duubaa dhufu haa nu dhaqqabu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 kan walii wajjin qorannu ta'a. Obboleessi keenya Paaster Abbaay kadhannaadhaatti nu seensisi. Galatoom. Yaa Waaqayyoo abbaa keenyaa, Waaqa jiraataa, Waaqa hundumaa dandeettu gooftaa keenya, maqaa gooftaa Yesuus Kiristootiin yaa Waaqayyoo si galateeffannaa galanni fulfinni siif haa ta'u. Ameen. Abbaa koo ati garaacha keenya argami yaa Waaqayyoo, sagalee kee isan dhuman isa jiraataa isa bara baraa yeroo hundumaa haarawaa ta'e maqaa gooftaa Yesuustiin yaa Waaqayyo karaa addaatiin ati nu barsiisi. Ameen. Gooftaa wama guutuu hundumaaf ulfaadhu maqaa Yesuustiin ameen. Ameen. Eebbifamii achumaan lakkoofsa tokko haga mata dureen itti aanu haga 18 tokko haga 18 nu dubbisi Paaster. Maqaa Yesuus Kiristoosin dubbisaa akkanadha. Yeroo kana booddee ayyaanni warra Yahudotaa ture. Yesuus Yerusaalemitti ol ba'e. Karra hoolaa isa jedhamu isa masaraa mandara Yerusaalemitti galchu. Bukkeedhaan bishaan kuufaman afaan Ibraayisxiitiin Bitireetaa jedhamu tokko ture. Bishaan sanbiraa godoo babal'aa 5 ture. Namoonni dhukkubsatoonni baay'een warri jaamaan, warri naafataan, warri dhagni isaanii gara tokko du'e godoota san keessa ciisan. Raafamuu bishaanichaa in eeggatu turan. Ergamaan Waaqayyoo yeroo yerootti golba bishaanichaa keessaa lixee isa in raasa. Raafamuu isaa booddee namni dura bishaanicha keessa lixe dhukkuba isaa kamittiyyuu in fayya ture. Namni waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture. Yesuus yommus namicha dhukkubsate ciisu sana arge. Yeroo dheeraa hammana ga'u dhukkubsachuu isaa erga beekee fayyisuu barbaada jedhee isa hin gaafate. Namichi dhukkubsataan sun gooftaa bishaanichi yommuu raafamu kuufama bishaanichaa keessaa namni na baasu hin qabu. Ufii kootii immoo odoo ani itti rakkadhu namni biraa na duraa keessa lixa jedhee deebiseef. Yesuus immoo ka'i siree kee fudhadhuutii adeemi ittiin jedhe. Namichi achumaan fayye. Siree isaa fudhatee achi adeeme. Guyyaan namichi kun fayye guyyaa sanbataa ture. Yommus warri Yahudotaa namicha fayye sanaan har'a sanbataa siree baachuu seerri si dhoowwaa jedhaniin. Inni garuu deebisee namichi isa ana fayyisetu siree kee fudhadhuutii adeemi anaan jedhe isaaniin jedhe. Isaan immoo eenyu namichi siree kee fudhadhuutii adeemi jedhe sitti himi jedhaniini isa gaafatan. Namichi fayyee sun garuu eenyu akka isa fayyise hin beekne. Yesuus immoo namoonni iddoo sanitti waan tuutaniif achi adeemee ture. Ergasii Yesuus namicha fayyee san mana qulqullummaatti arge. Kunoo amma fayyiteerta. Egaa kan kana irra caalu akkasitti hin dhufnetti si'achi cubbuu hin hojjatin ittiin jedhe. Namichi yommus dhaqee kan isaa fayyise Yesuus akka ta'e warra Yahudotaa
hime. Yahudonnis kana irratti Yesus wajjin akkas guyyaa sanbataatti Yesus dhiifama irra dibe. Yahudonnis kana irratti Yesus hojii akkasii guyyaa sanbataatti waan hojjeteef isa ari'achuutti ka'an. Yesus garuu abbaan koo ammayyuu hojjechuutti jira. Anis immoo nan hojjedhaa jedhee isaanitti dubbate. Kana dhageennaan Yahudonni Yesus seera sanbataa kana cabsee duwwaa odoo hin ta'in Waaqayyo abbaadhuma irra darbite jedhanii isa ajjeesuudhaaf caalchisanii yaadan ni jedha. Yaa irratti dubbadhu isma. Asirratti akkuma sagalee mata duree irraa isaatti maal jedha Yesus Betazabaa jedha. Yesus bishaan Betazabaa bu'u cinatti Betzataa yookiin Yesus bishaan buufataa jechuullee hin dandeenya bukketti yookiin haroollee jechuu hin dandeenya. Bishaan haroo bukketti afaan Ibraayistii waan ta'eef jecha achitti fayyisuu isaa dhageenya. Asirratti maaltu dubbata sagaleen kun akkuma jalqabarraa yeroo kana booddee ayyaanni warra Yahudotaa ture. Yeroo san booddee maa jechuudha. Ayyaanni warra Yahudotaa ture. Yesus Yerusaalemitti ol ba'ee karaa hoolaa isa jedhamu. Inna amma maaltu ture iddoo kanatti karichi tokko hin jira. Kana karaa hoolaa jedhamee akka keessa beekamamaa jecha. Inna kun keessa deebi'ee maaltu jira achi bishaan kuufamaa yookiin harootti. Bishaan kuufamaa kana karaa kuufamaa kana bakka shaniin ittiin seenan karaa shan qaba ittiin seenanii jecha haroo kana bira karaa shantu jira jecha. Amma maali asirratti karaa shan kanaan yoo itti seenanii maaltu jedha namoonni kunniin baay'ee dhibamanii baay'ee miidhamanii baay'ee eeggatan. Inna bishaan kana keessatti darbaa wanti argamu wayii jira. Ergamaan Waaqayyoo jedha. Inna hin jiru gizee hunda darbaa dhufaa jecha. Yoo inni darbaa dhufu inna argitee yoo inni darbaa dhufu kana maal godhaa nama argitee achi keessa ciciisan jarri kunniin karaa kana keessa ciciisanii jecha xurree shanan kana keessa ciciisanii abbaa irra wayyaa jirutu abbaa irra dandeettii jirutu isatti darbamaa yeroo hundumallee ittiin darbaman yeroo bishaan kun raafamu bishaan kana yeroo ergamaan Waaqayyoo keessa gadi bu'u keessatti argamu darbee bishaan kun hin raafamaa yeroo san maaltu ta'a jedhaa itti darbatamanii warri keessatti darbatamu warri irra wayyaa danda'u karaa keessa ciisu kunniin ka dhibee gargaraatiin qabame kun hin darbatanii jedha. Achitti gadi ba'anii achi keessaa fayyanii. Amma dubbiin isaa miti asirratti ka dubbatu sagalee Waaqayyo. Innaa isa kana teennee yoo laalle iddoo bishaanii kana akkuma amma namni yookaan fayyinnaaf yookaan gara waldaa dhaqan gara bootaa wayii dhaqan argitee darbaa yookaan waa barbaaduu dhaqaniit akkasuma jennee haa fudhannu. Innaa iddoo sanitti waatu argama yeroo hunda argamu wanti kun darbee argama jecha. Kun asirratti maali namni hoggaa 38 miidhame namni laamshame namni kuni wanti nama ajaa'ibu jecha. Namni kuni maal qaba jedha namni kuni humnan qabu danda'een ka'u danda'ee kanan jedhu namni kuni fayyuu fi Yesuusin gaafate jedha. Bakka innaa fayyisuun gooftaa Yesuus Kiristoos
bootaan hin murteessu. Bootaanii miti amma kun maali asirratti yeroo ergamaan Waaqayyoo haroo kana keessa bu'utti raafamni dhufaa yeroo san taraa eeggatanii taraallee nama fayyinni taraallee nama eeggachiisuu jecha. Fayyinni immoo bootaallee hin murteessu jecha asirratti kan dubbatu. Innaa maaliif namni kun waggaa 38 haga laamsha'ee wannoo ta'e alga irratti badee innaa humna sin qabu ani hin danda'u achis akka ummataa kana ta'uu hin danda'u ujet garuu darbaa wanti fayyinni wayii hin jirti jecha. Garuu kana maal mul'isaa amma nu'uufi warra amma gooftaa Yesuus Kiristoositti amananii fi fayyinni Kiristoositti amante iddoo hundumaa hin jira. Iddoo murtaa'e tokko miti hiika jedhu. Kabira ammoo achirratti yeroo ergamaan Waaqayyoo dhufu bishaan san keessatti yeroo kamiyyuu yeroo amante siifta. Amma Yesuus asirra ka hojjate yeroo namichi dubbate. Akkaataan namichallee argitee bakka san hin dhandhee achumatti Yesuusitti dhaqee algaa kee kaasi jedheen waan biraa takkan jenneen asirratti. Inni itti aanee jiru maali? Kanarratti Yesuus bakka kamittuu akka fayyisuu danda'u yeroo kamiyyuu sa'aatii yeroo kana wanti jedhamee akkuma amma haroo san keessatti maal jedha yeroo ergamaan yeroo eeggatan karaa keessa jijjiganii keellaa arfan sanitti bakka shanan sanitti karaa ittiin seenan sanitti kukkufanii eeggatan yeroo bishaan raafamu yeroo san ergamatu keessa dhufa yeroo kamiyyuu odoo hin ta'in iddoo kamiyyuu odoo hin ta'inii jecha kana dubbata. Yoo amante hin fayyitaa jecha dubbate dubbin. Kalammata ammoo warri Yahudoota akkuma beekamu na dhagaartu warri Yahudoota akkuma beekamu dubbii qabdi guyyaan kunillee guyyaa sanbataatii jedha. Maaliif guyyaa sanbataa waa'ee guyyaa sanbataa sin dura waan gaarii godhuun hin ta'u jedhamee sagalee Waaqayyoo keessa barreeffameera. Waan gaarii godhe Yesuus Kiristoos jecha. Innaa amma warri Yihuudoonni eenyu jedhanii itti himan. Gooftaa Yesuus Kiristoos maal ta'eedha sagalee Waaqayyoo namni baay'een waan achi jiruuf achi lixe jedha. Iddoo sani waan hojjete anatu fayyise kana fayyise jedhee wannoon jenne namichi iyyuu kiliiriin taaneef namicha iyyuu fayyuu beeka malee namichi eenyu akka fayyise ibsuu dadhabe. Tokko isaa lammaffaa immoo yeroo isaatitti malee hin dubbattu. Waan sii ta'e oolmaa sii ta'e hundinuu yeroo qaba. Yeroo isaatitti dubbattaa jechuudha. Gaafa kaan maaltu ta'e akkamitti kana hojjeta jedhanii warri Yahudotaa irra hin beekne gaafa duraa. Eenyu jennaani eenyu ka algaa kana guyyaa sanbataan si baachise jennaan namicha na fayyise sanii isatu baadhu naan jedhe namicha. That's it. Answering deebiin deebiseef kana. Garuu inni sun eenyu jennaan ani hin beeku jedhe yeroo san. Maaf hin beeku akka jedhe Waaqayyotu beeka. Garuu ifuufillee mala namicha kana yoo san eenyummaan isaa. Garuu jedha. Gaafa biraa gooftaa Yesuus Kiristoos itti dhufeeti iddoo waaqeffannaa keessatti dhiifama lakkoofsa 13 irratti namichi fayyisuun garuu eenyu akka isa fayyise hin beekne. Yesuus immoo namoonni iddoo sanitti waan tuuta ta'aniif achi adeemee ture jedha. Ergasi Yesuus namicha fayyisan mana qulqullummaatti arge. Gooftaa galan waldaa odoon taane amma dhugaa mana qulqullummaa isii tana dubbatu barbaade. Mana qulqullummaatti argee jedha. Mana qulqullummaatti argee maal godhe jedha? Amma jedha uf duuba hin deebi'ini. Yoo uf duuba deebite maal jedha asirratti irra deebi'ee dubbisa? Ergasi Yesuus namicha fayyisan mana qulqullummaatti argee kunoo amma fayyiteerta
egaa jedheen egaa kana irra caalu akkasitti hin deebineef si'achi cubbuu hin hojjetini ittiin jedhe. Already namichi kuni fayyeera argitee argeera waan isaaf ta'e kana jecha. Akka kana caalu sitti hin deebine cubbuu hin hojjetini jedheen. Kanaafi yeroo gooftaa Yesuus Kiristoositti amanee namni tokko gara duubaa deebi'e argitee seexanni exefiitti seenaa jedha. Gara duubaatitti hin deebi'ini cubbuu hin hojjetini gara afoo deemi malee jedhe. Achirratti ammoo maal godhe namichi kun ammoo maal godhe hin ifeef yeroon ittiin fayyuu dhibee fayyuun waan biraati. Argitaa dhibee fayyuun waan biraati. Amma namichi kun maal godhe dhibee ila fooniinis hafuuraanis hin fayyitaa jedhe. Namichi kun dura maaliin fayyi fooniin fayyi dhibee irraa fayyi. Amma maal ta'e እና hafuura keessa galeera namichi jijjiirameera jecha fooniis hafuuraanis fayye hin ifeefira amma galeefira kana mana si nu akka ta'e isa waan beekeef kan fayyisee afaan guuttatee maal godhe eebalu jedheen. Gaafa inni kana jedheen maal jedhaniin jar ta duraa caalaa itti gattaan inde adammoo jenna inni immoo maal jedheen jaraan inna asirratti Yesuus garuu abbaan koo ammayyuu hojiitti jira anis immoo nan hojjedha jedheen isaaniif deebise. Isaantu maal jedheen Yahudonni kana irratti Yesuus hojii akkasii guyyaa sanbatatti waan hojjeteef isa ari'achuu kaani jedhe. Inna isa ari'achuu waan guyyaa sanbata hojjeteef isa ari'achuu kaani jennaani abbaan koo ammayyuu hujirra waan jiruuf anis nan hojjedha. Indee amma immoo taan tarii maal jedhe abbaan uf qixxeessaa waaqaan uf qixxeessaa jedhanii jalqabanii jecha. Achirraa ka'an maali ariisaa itti hammeessanii jecha. Maaliif eenyu akka ta'e isaan waan hin beekneef abbaan koo ammayyuu hujirra jira anis nan hojjedha yoo inni jedhu akkamitti abbaan uf qixxeessu tokko ka isaan ari'aniif guyyaa sanbataatitti akkana waan godhaaf. Ka lammataa immoo ka isaan ari'aniif akkamitti abbaa waaqaan uf qixxeessaa ka jedhuuf isa ari'anii jecha. Kanuma dubbiin asirratti. Ayyee galatoomi kompiitara keetti ta'an beekufumaa miitiif godhaa ture beektaa jidduuni. Ani hin tunne just no amma anumatu mute godhe duratti ufumaa miitiif godhaa ture sorry. Ibsiteertaa guyyaa tokko guyyaa haala wanticha sagantaa bakkeen sun amma wanti bakkattiin lakkoofsatan irratti jalqaba irra mul'istu tuni tokko guyyaa yeroo jechuun yerichaa inni tokko immoo sagantichaa inni sadaffaan ammoo bakka iddoo. Guyyaan maalii guyyaa sanbataati. Sagantaan maalii sagantaa ayyaana faasikaati. Bakki maalii mandara Yerusaalem mandara Waaqayyoo jedhamti. Magaalaa Waaqayyoo jedhamti. Seera mul'ataa boqonnaa 21 irra dhadhee yoo dubbisne tokko haga 5 ibsa diteeli. Keessa darbee ammoo bakka bishaanichaa san maqaa ittuma kenneeti nutti himeera Beetizaataa jedheeti. By the way biyya keenya yoo yaadattan beeku manni yaalaa Beetizaataa jedhamuun jira. Manni yaalaa beekamaa wayii Finfinnee keessa. Nuyyuu yeroo as dhufnu dhukkuba laalamuun achitti laalamneeti warra santu waraqaa nuu kenne yeroo biyya kana dhufuuf achi inni jennu keezii kennu hojjennu jechuudha. So ani yoo san Beetizaataan dhaga'ee amma immoo Beetizaataa by the way maal akka ta'e iyyuu amma kadhuma argaara. So bishaanichi suni tokko karrichi ittiin inni jedhan suni karra hoolichaa akka jedhamu suni magaalaan Yerusaalem tuni akka magaalaa Waaqayyoo akka ammoo fakkeenya
mootummaa Waaqayyoo hadha lallabnuutti fakkeenya taateeti kan nutti mul'ataa jirtu. Karri seensisu miyuutii irraaf kaase. Okay, waa jedhaa turtee sin dhageennee garuu miyuutii irra waan turteefi. Kara moo karra? Karra hoolaa jedhamu. Karra mee lakkoofsicha bira dhaqee ilaalaa qoy. Yaa lammaffaa irratti maal jedhaa? Karra hoolaa isa jedhamu isa masaraa mandara Yerusaalemitti galchu bukkeedhaan bishaan kuufamaan afaan Ibraayisxiitti Beetzaataa jedhamu tokko ture jedha. Bishaan sana bira godoo babal'aa 5tu ture jedha. Asitti waa lama dafee amma dubbachuu barbaada. Wanta yaadni namaa dhufu dafanii yoo dubbadha booda akkana jalaan banneef. Karra hoolaa jedhamu suni Kiristoos. Bishaanichi ammoo bukkee saniin argamu cuuphaa namaati. Isa itti amannuu fi isa karaa isaa mootummaa Waaqayyootti galluu fi isa ammoo ittiin cuuphamnu bishaanicha lamaan wal bira kaa'ee achiin nutti maara. Bakkeen itti gallu ammoo mandara Yerusaalem jedhamu kuni mootummaa Waaqayyooti. Fakkeenya mootummaa Waaqayyooti jechuudha. Guyyaan ammoo guyyaa Sanbataa jedhame kuni guyyaa Faasikaa jedhame kuni guyyaa sagantichi Faasikaa guyyaan Sanbataa bakkichi mandara Yerusaalem jedhamu kuni kakuu moofaa keessa dhandhee olaallee seera uumamaa keessaa guyyaa Waaqayyo dhaabe jechuudha. Guyyaa gooftaa Ibroota 10:25 irra dhandhee olaallee guyyaa hamma guyyaa gooftaa sanitti nuti walitti qabamuun dhiifnu jedha. Amma walitti qabama kanatu sammuu isaara beektaa. Kana jechuun maal jechuudha? Hadhan ammoo kakuu haaraa keessatti walitti qabamuun kenna guyyaa gooftaa san haga harkaan gayannutti, haga guyyaan gooftaa sun nu fudhatutti, haga mandara Waaqayyo san keessatti jiraachuu warra maatii mandara Waaqayyo san keessatti galanii jiraatan sanii walitti makamnee jiraachuu eegallutti walitti qabamuun kenna hin dhaabatudha. The religious assembly should continue. The religious assembly shall continue. Jedha. Walumatti qabamu. Amma seeratu jira amma. Seera Waaqayyo dhaabetu jira. Seera san maal jedhaaranii fayyisee xiqqa ideemii jennaan meeshaa harka qabatee deemu sanii maal jedhanii guyyaa Sanbataatiin kana hojjechuun hin ta'u jennaan isa na fayyisetu godhinaan jedhee jedha. Look, asitti waa lama himaara asitti. Isa si fayyisee abboomamta moo isa seera amma seera buluuf nu basically kanadha. Ayyaanaaf seeratu jira. Ayyaanni illee seeraan hojjeta, seerri illee ayyaanaaf hojjeta. Kana jechuun maal jechuudha? Nuti seera buluun kenna yoo ayyaana san jalatti bulleedha. Seerri kenna ka fiixaan bahu, seerri kenna ka raawwatamu, seerri kenna guutuu ka ta'u yoo ayyaanicha san jalatti bulleedha. Kiristoos kan seera kana nu guutetu kana godhaanuun jedhaarama. Nu isa nu fayyisee abboomamaa irraa jechuu karaa biraatiin. Namoonni maal godhan? Isa fayyise san dhiisanii seera bara Musee kenname sanii which is seerri Kiristoosii waliin faallessu. Amma yeroo baay'ee dogongori namaa seera akka waan Kiristoosiin faallessuuti. Kiristoosi akka waan seera faallessuutti mormii keessa galan. Nu amma Kiristoosiif abboomamnee wanta Kiristoos godhe ayyaana isaa jalatti buluu kennaan seerichuma san raawwataarra. Seerichuma san seera jedhan san raawwataarraa jechuudha. Isa ammoo raawwachuu ka dandeenyu that's the only way. Karra hoolichaa ka jedhamu san magbiyaa አንድ ነች. Mandara Waaqayyo mandaratti Yerusaalem jedhamtu san keessa ka galuu dandeenyu karrattiin takkatti karra hoolichaati. Karra hoolichaa san cinaan ammoo milikkita qabna. Milikkinni sun cuuphamaati dhiqataati ka seennu. Cuuphamaa dhiqataati ka seennu. Achi keessan namichi kun waggaa dheeraa achi taa'e. Namoonni humna qaban maal godhan? Seenaa daakaa bayan. Maal mul'isa achi kun akkanaa galutti.
hadda biyya lafaa kanarratti seeruma waaqayyoo kana micciiranii akka barbaadan akka ittiin jiraataarantu jira. Haga biyya lafaa tanarratti jechuudha. Waldaa macaafa qulqulluu wangeela akkuma barbaadan micciiranii warra humna qabantu jira. Warra birriin wangeela raawwachuuf yaalantu jira. Himata aaraafi sanii miti amma warri akka naafaatiin ilaalama, warri hiyyeeyyiin, warri wangeela lallabuuf garuu fedha qaban kan ayyaanaan deeman hadhallee biyyi lafaa hiyyeessota sanniin hin laaltu, warra qarshiin humnaan deemu kan hin laaltu, garuu dhumarratti ka fayyina argatu hiyyeessanaaf fakkaatee deemu kana. Maaliif? Inni ayyaana eeggata malee humna ofiitiin seera guutuuf hin yaalu. Seeraafis abboomamuun ayyaanaan akka ta'e beeka. Mandarattii keessa galuunis karra hoolichaatiin akka ta'e beeka. Karra hoolichaa san cinaan milikkita cuuphaa bishaanii sanii dhiqatee seenuu beeka. Tuntana inni biraa namni waggaa 38 kun walumaa galatti kana himaa gooftaan bishaanichi namichi dhukkubsataan sun gooftaa bishaanichi yommuu raafamu kuufama bishaanichaa keessa nama na buusu hin qabu. Ofii kooti immoo utuu ani itti rakkadhu namni biraa na dura keessa lixa jedhee deebiseef. Wanni amma ibse kun wanti biraa wanti itti dabalu hin jiru. Maaliif warri humna qabani waa wangeelli himu kana waan addunyaa wangeela olii garraastee olii raafamtu kana raafamuu jechuun akka dambaliiti garaa biraatiin. Isa wajab isa jedhamu yookaan isa ammoo wave yoo jedhamu kana hadha addunyaan tun dambali. Akka dambaliiti isiin. Kaan achi dhoofti, kaan as dhoofti. Wangeelillee isima keessaan kadhayamu kanniin qabaa fayyisa. Akka qurxummiin bishaaniin dambaliin dha'ee qurxummii gara qarii fida kaan achidha keessuma deemaa guurra jechuudha qurxummii qabduun. Akkas wangeelli akkas. Inni humna qabu suni ana dura uttaalaa maal godhe? Ofii keessa lixa ani hin dadhabee nuti naafaadha. Warri hiyyeeyyiin, warri waldaan gadadamtuun, warri biyyi lafaa waldaan tun dadhabduudha. Namichi sun dadhabaadha. Paasterri sun dabalu. Irri jayyuu irraan kaanne kunni akka namicha naafaa saniiti. Wangeelli ayyaanaan hojjeta. Wangeelli hojjetu ayyaanaan. Ayyaanni ammoo warroota dadhaboo naafatan sanniin bira taa'u. Isaan eega. Isaaniif tisseedha inni. Waaqayyotu nu erge kaan. Kiyyoodha. Ayyaanni kiyyoo waaqayyoota. Ayyaanni maraba waaqayyo gubbaa sanii nutti darbateedha. Hiyyeeyyotii sanniini kanumaan ka jedhu wanti irra dabaltee yoo jiraate paaster. Yaa ani hin dabalu. Yaa Fayyisaan hin seenne. Hin seenne agamma. Yaa homaan dabalu. Yaa. Yaa homaan dabalu jechuun argitee seera guutuuni miti amma argitee yookiin maalii fi fayyinaa fi wanti nu seera guunnu wayitu hin jiru fayyuuf. Innaa fayyuuf immoo bootaallee ni murteessu. Fayyuuf bakka innaa yeroo kana amma akkuma amma reef yeroo ergamaan waaqayyoo achi keessatti argamu jechuun yeroo san yeroo ordarii fudhatee wanti ta'u odoo hin taane fayyuufis yeroo waaqayyoo innaa iddoo kamittuyyuu waaqayyo fayyisuu akka ta'e. Inumaayyuu achirratti odoo ka argitee achirra waa tokko amma kana yaadadhe. Ergamaa waaqayyoo achi ture. Achi keessa bee dhufaa deema. Ergamaa waaqayyooti miti kanama kana fayyise. Oduu akkasiin ka hojjetuuti ergamaa waaqayyooti isa fayyisaa ture. Ergamaa waaqayyoo namicha kana arguu dhabe. Gaafuu ima dhufa. Ima arga. Garuu guyyaa gooftaa guyyaa jedhamtu takkatu jira. Guyyaan suni sanbata. Guyyaa har'a jedhamtu ka jedhutu jira. Nu haga guyyaa saniitti walitti qabamuu keenya hin dhiifnuuni warri naafataan warri humna hin qabne kunniin guyyaa gooftaa santu isaaniif dhufuuf jira. Kana jechuuf. Ergamaa amma kun maal mul'isa beektaa? Waaqaa fi ergamaan waaqaa gargar akka ta'e mul'isa. Fayyisaan waaqa ta'u. Ergamaan suni waaqatu ergate
Gin amma directi isumatu gadi bu'ee waaqumatu gadi bu'ee nama foon uffatee garaacha deemaa kanuma ibsaara asirratti. Yes. Egaa kanarratti wanti daballee yoo hin jirre inni biraa 17 irratti waan jedhutu jira. Yesuus garuu abbaan koo ammayyuu hojjechuutti jira. Anis immoo nan hojjedha jedhee isaanitti deebise kan jedhu kuni look Waaqayyo yoomiyyuu hojii isaa hin dhaabne. Hojiin Waaqayyo illee hin dhaabatu jechuudha. Hadhanu warra isaaf hojjetan taane sa'aatiin nu aniifati hadha waa foon uffannuuf galgala yoo ciifnellee sa'aatiin nu rafne sanitti illee ka hojjetaa ka biraa jira. Hojiin Waaqayyo hin dhaabatu ittuma fufa. Hojjetaan isaallee ittuma fufa jechuudha. Nu nama waan taaneef dadhabaa rafaa kaana malee. 19 haga okay. 19 irraa haga 29 dubbisaanii. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbisaa akkas jedha. Mata dureen isaallee Yesuus gooftummaa qabaachuu isaa jedha. Yesuus itti fufee dhugumaan isinitti hima. Ilmi ofumaa isaatiin homaa gochuu hin danda'u. Isa abbaan isaa hojjetu laalee in hojjeta. Isuma abbaan hojjetu ilmis immoo akkuma kanatti in hojjeta. Abbaan ilma in jaallata. Ofii isaatii kan hojjetu hundumaa ilmatti in argisiisa. Isin akka dinqifattaniif inni hojii kana irra caalu iyyuu isatti argisiisuuf jira. Abbaan warra du'an kaasee akkuma isaan jiraachisu ilmis immoo warra barbaadu in jiraachisa. Abbaan ofii isaatii homaattuu hin faradu. Firdii hundumaa harka ilma isaatti kenneera malee. Hundinuu abbaadhaaf ulfina. Akkuma kennanitti ilmaafis ulfina haa kennan. Ilmaaf ulfina kan hin kennine abbaa isa ilma isaa ergeefis ulfina hin kennu. Dhuguman isinitti hima. Dubbii koo dhaga'ee isa ana ergetti kan amanu jireenya bara baraa qaba. Inni du'a keessaa gara jireenyaatti darbee malee gara firdii hin dhaqu. Dhuguman isinitti hima. Yerichi warri du'an sagalee ilma Waaqayyoo itti dhagaan dhufuuf jira. Ammumayyuu dhufeera. Warri isa dhagaanis hin jiraatu. Abbaan ofumaa isaatii burqaa jireenyaa akka ta'e akkuma kanatti ilmi isaas immoo burqaa jireenyaa akka ta'uuf isaaf kenneera. Inni ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef abbaan isaa firdii akka inni faraduuf gooftummaa kenneeraaf. Waa'ee kanaa hin dinqifatina. Warri du'anii awwaalaman sagalee isaa yeroo itti dhagaan in dhufa. Isaan awwaala keessaa in ba'u. Warri waan gaarii hojjetan jireenya argachuudhaaf in ka'u. Warri waan hamaa hojjetan immoo firdiitti dhiyaachuudhaaf in ka'u jedhe. Asirratti yeroo tokko macaafni qulqulluun yoo kiliirlii qajeelfatanii dubbifatanii waanuma irratti ibsuun nama hin barbaachifne fakkaataayyuu. Akkas jedhaara. Yesuus itti fufee dhuguman isinitti hima. Ilmi ofumaa isaatiin homaa gochuu hin danda'u. Isa abbaan isaa hojjetu ilaalee hin hojjeta. Isuma abbaan hojjetu ilmis immoo akkuma kanatti hin hojjetaa jedha. Bakkeen kuni Yesuus Kiristoos waa hojjechuu hin danda'u odoo hin taane kan waa hojjetu waa abbaadha. Yesuus Kiristoosii miti odoo hin taane yookiin ammoo abbaan Yesuus Kiristoositti kennee ofiin hojjetu odoo hin taane Yesuus Kiristoosii fi abbaan tokko ta'uu nu barsiisaadha. Tokkummaa isaanii nutti himaara. Waanuma abbaan hojjetu Yesuus Kiristoos hojjeta jechuun isaa mee yeroo tokko qoy. Fayyisaan seenaadha na fakkaata.
waanuma abbaan hojjetu akkana dubbiin Yesuus Kiristoos wanti inni hojjetu waan abbaan hin hojjenne miti. Wantuma abbaan hojjetu dubbiin ila akkana gaafuma nama uumuuf dhufu iyyuu maal jedhu koottaa nama uumnaa yoo jedhu adda isaa uumuu hin dadhabne. Okay? Yooma uumullee koottaa nama uumnaa akka fakkaattii waaqaatti hin jenne. Akka fakkaattii ilmaatti hin jenne. Akka fakkaattii hafuura qulqulluutti hin jenne. Akka fakkaattii kennaatti jedhe. Maal jechuudha? Namni kuni ilmallee fakkaata, abbaallee fakkaata. Ilmallee fakkaata jedha, abbaallee fakkaata, hafuurallee fakkaata. Maal jechuudha? Hafuura qabna amma. Hafuura qulqulluun nu keessa jira. Isaani hafuura qulqulluun nu keessa jiruun hojiin kenna, gochaan kenna, adeemsi jireenyaa kenna. Wanta kiristaanummaa hordoftoota Kiristoos isa nuu kenna fakkaattiin kenna isa tokko. Abbaa kenna, abbaa Kiristoos waaqa fakkaachuun kenna maali? Namni waa uumuu danda'a. Uumama waaqayyo uume keessaa ka waa uumuu danda'u iyyuu nama. Kana beektu? By the way, ani yoo dogongore dhiifama naa godhaa. Haga beeku dubbataara nama. Ergamoonni waaqarraa iyyuu waa uumuu hin danda'an. Ka waa uumuu danda'u nama. Nama biyyee irraa uumame kana. Maaliif? Bakka itti abbaa wal fakkaatu sana. Bifa ammoo qabna. Laallee bifa walitti himne. Ebalu gurraacha, ebalu daalacha, ebalu dheera, ebalu akkas ka jennu suni bakka itti ilmaa sana. Image. The image, the behavior, and style. Sadiinuu qabna. Kiristoos asin maal jedhaa ilmi ofii isaatii wanti hojjetu hin jiru jechuuni abbaanis ilmis hafuurris tokkuma jedhaa. Inuma achi dabarsee maal jedha? Abbaan ofii isaatii hin faradu jedhaa. Ilmatu faradaa jedhaa. Achi dabarsee maal jedhe? Gooftummaayyuu dabarsee kenneefii jedhaa. Amantiin tokko tokko maal jedhaa? Kiristoos hin farada malee hin kadhatu jedhan. He is the judge, but not the interceder jedhan. Yohaannis tokko fadhadhee yoo barannu tokko lakkoofsa dirran hundinuu ismaan ta'ee jedha. Isaan ala wanti ta'e tokko hin jiru jedhee sii cufe bakka. Kan kadhatullee isa. Kan faradullee isa. Akka kadhannuufi kadhachuu kenna hafuura nu keessa kaa'ee hafuurri nu keessaa dubbata. Nu keessaa maal dhimmama? Nu keessaa aadaadhaamti ka ustaachi ni qaaxxataa jedha. Akka nu kadhannu nu godha. Tokko. Yoo nu kadhannu ammoo bakka nu akka namaatti as ta'e hafuurri keenya asii achi waaqatti dubbatu kana abbaa bira taa'ee ammoo abbaatti dubbata Yesuus Kiristoos. Physically, spiritually achi taa'ee dubbataa jechuudha. Maaliif achi taa'ee dubbata beektu? Achi taa'ee kan nu kassasu jira. Baay'ee beeksitaan abbama bira dhaqaa nu kassasa. Waaquma bira dhaqaa nu kassasa. Wantoonni asii hojjennu mara shufuroo gaazexaa kilaasee akka turutti kifirdi beetee dhaqan beektu waliif guuranii isa guuraa dhaqachitti. Yoo inni dhaqaa jala arraggafu Yesuus Kiristoos ammoo maal jedha? Gocha isaaniitiif dhiiga hoolichaa jigesan abbaa duratti dhangalas. Ciincaa urgaa foolii garaa waaqaa ciibsu godheeti. Kana diteelii keessa deeminatti fakkaata. Boodatti deebi'uu danda'a. Paasterri waan yeroo an dubbisu irra turtee fi itti darbi waan jettu carraasii kenna achi booda fayyisaan laalee itti ka dabalu. Yaa asirratti maal akka ta'e beektaa? Wanti inni jedhu wanti mormiillee nama fidu hin jiru. Wanti mormii namatti hin finne maali? Abbaan afoo deema'ati amma maali gooftaa Yesuus Kiristoos gooftummaa qabaatu isaa jedha. Waa'ee Yesuus gooftummaa qabaachuu isaa. Abbaan afoo deema'ati maal isaa kenne beektaa? Aboo isaa kenne. Hangoo isaa kenne. Ila yoo teennee dubbifne akkana Yesuus itti fufee dhuguma isinittan hima. Ilmi ufuma isaatiin
homaa gochuu hin danda'u. Abbaan isaa hojjetu ilaalee abbaan isa hojjetu ilaalee hin hojjeta. Isuma abbaan hojjetu ilmis immoo akkuma kanatti hin hojjeta. Abbaan ilma hin jaalata. Ofii isaatii kan hojjetu hundumaa ilmattis hin argisiisa. Isin akka dinqisiifattaniif inni hojii kana irra caaluyyuu isatti argisiisuuf jedha. Abbaan warri du'an keessaa akkuma isaan jiraachisan ilmi immoo warra barbaadu in jiraachisa. Abbaan ofii isaatii homtuu hin faradu. Firdii hundumaa harka ilma isaatitti kenneera malee jedha. Abbaan homattuu hin faradu jedha. Ilmatti kenneera bakka aangoo isaaf laateera jedha. Isaaf kenneera waa hundumaa. Kanaaf sagalee Waaqayyoo Gooftaa Yesuus Kiristoos tubee obboleeyyan koo isaan hojjedhe caalaa hin hojjettanii nun jedhe. Aboo nuufuu kenneefiira. Amma haalataa kennatu akkaataa kennatu rakkisa. Akkuma reef tasfaa yoo ati tuttuun koottaa nama bifa hin hojjan. Amma yoo uumama biraa dhatte uumama biraatii fi waaqaaf namni akkamitti wal fakkaata yoo jenne karaa gargaraatti wal fakkaata. Okay? Waaqni nama jaalataa? Jaalannaanu ilma isaa dabarsee laata. Nama keessa namni nama jaalataa? Hin jaalatu namni. Wanti biraa wanti si jaalatu jira. Inna deebi'ee immoo namni aaraa hin aara. Waanni aaraa hin aara. እግዚአብሔር አዘነ jedha. ተቆጣ jedha. እና kana jecha waan hin gammadas hin kolfas waanni hin jira ka waanni kolfe jedha. Qoy amma namni hinaafa. Waanni hinaafa moo hinaafa? Hinaafa. እግዚአብሔር ቅናተኛ አምላክ ነው jedha. እና maal jechuu barbaade kanatu nu keessa jira akkuma jiru nu keessa jira jecha kun. እና እና kanatu nu keessa jira jecha. Kanaafi ilaam abbaani fuudhee waan hundumaa isaaf kenna. Innuyyuu kun hundinuu ka ta'eefi inni mataan isaa Waaqa. Kanaafi sababa kennaa jedhee foon uffatee lafa kanarra deddeebi'ee jecha. Nu maal godhuuf? Nuuf Waaqa walitti araarsu. Waaqa ta'ee odoo jiru. Kanaafi Yesuus aboo qabaa, Yesuus aangoo qabaa ka jennu ani odoo asirratti sa'aatii kanarratti dubbisuu baanne natti tola. Maaliifi nuuf haarawaa miti kun. Nama biraatiif illee jechuma kana bichaa yoo dubbifateeyyuu taa'ee maal akka abbaan hin faraduu jedhe firdii isa kenneeraa jedhe. Maal barbaadda kanatti? Argitee gaafa duutee ati du'aa kaates firdiif kasii dhiyeessu isaa jedhe. Kanaaf anas irratti yaada wayituun qabu. Fayyisaa. Boodarra dhufte waan ta'eef gaafiinis yoo jiraate miyuuti irraaf kaasa. Qabbanaa'e. Miyuuti irra jirta Fayyisaa. Oh, miyuuti irra hin jira. Okay, sorry. Yaa si waliin hin jira galatooma baay'ee ibsitaniittuu jechuun barbaada. Gaaffii illee hin qabu naaf galeera akkasumatti bira darbuun barbaada. Ayyee no akki gootu ka mata duree dhumaatti san nu dubbisime meeqarraa jalqabaa 30 haga 47. Okay. Yaa 30 haga 47 irra kan jiru maqaa Waaqayyootiin nan dubbisa. Okay. Akkas jedha. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhaga'etti nan farada. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa
bu'uu hin barbaadu. Yaada isa na ergee duukaan bu'a malee. Ofii kootiif dhugaa nan ba'a yoo ta'e dhugaa ba'uun koo hin fudhatamu. Garuu anaaf kan dhugaa ba'u kan biraa tokko jira. Dhugaan inni anaaf ba'us amanamaa akka ta'e ani beeka. Isin Yohaannis cuuphaatti namoota ergitan inni dubbii amanamaa sanaaf dhugaa ba'eera. Isin akka fayyitaniifan kana jedhe. Isin akka fayyitaniifan kana jedha malee anoo dhugaa ba'uu namaa hin fudhadhu. Yohaannis akka ibsaa boba'eetti kan ibsu ture. Isin garuu hamma yerootti ifa isaatti gammaduu barbaaddan. Isa Yohaannis cuuphaan dhugaa ba'e irra caala kan dhugaa anaaf ba'u qaba. Hojiin abbaan koo akkan raawwadhuuf dabarsee anatti kenne baay'eedha. Hojiin ani hojjedhu kunis abbaan akka ana erge dhugaa anaaf in ba'a. Inni ana erge abbaanis immoo ofii isaatii anaaf dhugaa ba'eera. Isin utuu inni dubbatu sagalee isaa takkaa hin dhageenye bifa isaas argitanii hin beektan. Isin isa abbaan ergetti hin amantan. Kanaaf dubbiin isaa garaa keessan keessa in turu. Caaffata qulqullaa'oo keessa jireenya bara baraa qabna jettanii waan yaaddaniif caaffatoota hin qortu. Caaffattoonni sunis immoo anaaf dhugaa in ba'u. Haa ta'u iyyuu malee jireenya akka qabaattaniif gara koo dhufuu hin barbaaddan. Ani nama biraa ulfina hin fudhadhu. Akka isin Waaqayyo hin jaallanne anoo hubadheera. Ani maqaa abbaa kootiin nan dhufe. Isin garuu ana hin simanne. Kan biraa maqaa ofii isaatiitiin yoo dhufe isa immoo in simattu. Isin walii keessan irraa ulfina fudhattu malee ulfina isa Waaqayyo tokkicha biraa dhufu hin barbaaddan. Egaa attamitti amanuu dandeessu ree? Ani fuula abbaa koo duratti kanan isin hadheessu isinitti hin fakkaatin. Kan isin hadheessu jira. Innis Musee isa isin abdattaniidha. Utuu isa Museen caafetti amantan ta'e anatti immoo in amantu turtan. Museen waa'ee koo caafeera. Isa Museen caafe isiniif kennee erga hin amantan ta'e attamitti isa ani afaan kootiin isinitti dubbadhu amanturee jedhe jedha. Irruma dubbadhu. Yaa asumaan irratti dubbadha. Yesuusiif mata dureen isaa akkas jedha. Yesuusiif kan dhugaa ba'an jedha. 30 irratti Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhaga'etti nan farada. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa hin bu'u. Isa hin bu'u hin barbaadu. Bu'uu hin barbaadu. Yaada isa na ergee duukaan bu'a malee jedhe. Ofii kootiif dhugaa nan ba'a yoon ta'e dhugaa ba'uun koo hin fudhatamu. As keessatti wanti inni dubbatu gooftummaadhuma isaa ibsa. Sagalee gara duraa irratti dubbatame keessatti Yesuus Kiristoos abbaa waliin hojii isaa tokkummaa hafuura qulqulluu abbaa fi ilmaa as keessatti kan waa'ee uumamaa tokko keessatti koottaa nama hin uumna jedhe yeroo dubbatu Waaqayyo jedhe. Akkuma jedhe Tasfaayeen dubbate as keessatti ani qobaa koo hin hojjedhu. Yooni otooni qobaa koo hojjedha ta'e firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa hin bu'u. Yaada isa na ergee as keessatti gooftummaa isaa yeroo ibsu hojii Waaqayyoo fi ilmaa as keessatti argina. Garuu ani biyya lafaa kana keessatti dhugaa kan naaf ba'u Waaqayyo qabaa jedha. Uumama keessatti yeroo
Maatiyos gara dhumaa keessatti yeroo gara fannootiif deemus akkas jedhe. Otoo abbaan koo otoo nani ooluu barbaade du'a kanarraa ooluu barbaade kan na oolchu Waaqayyo ergamoota isaa 12 naaf erguu danda'a jedhee dubbate. Naaf ergee nan oolchuure ammas na oolchitan kana caala jedhee ergamoota lafarraatti yeroo dubbatu argina. Kanaaf kan na oolchu, kan na eegu, kan na ajaju, anis kanis waliin hojjedhu qaba. Waaqarraa Waaqayyo na oolcha. Abdiin koo waaqarrotoon lafarrotoon taane waaqarra jedhee dubbata. Ani nama biraa ulfina hin fudhadhu. Akka isin Waaqayyo hin jaallanne anoo hubadheera. Ani maqaa abbaa kootiin nan dhufe. Isin garuu ana hin simanne. Kan biraa maqaa ofii isaatiitiin yoo dhufe isa immoo hin simattu. Isin walii keessan irraa ulfina fudhattu malee ulfina isa Waaqayyo tokkicha biraa dhufu hin barbaaddan. Egaa attamitti amanuu dandeessu ree jedhee dubbata. Mata jabina isaatiif ergamoota isaatti dubbachaa jira. Mata jabina isaaniirraa kan ka'e Yesus Kiristoosiin gara biyya lafaa dhufee gara lammii isaa dhufee jedha Yohaannis 1:1 irratti. Garuu isaan isan simannee jedha. Akka isa simataniif immoo innis ulfina isaallee keessatti hin hojjannee jedha. Sababbii hin simatamneef. Sababbii mata jabina isaaniirraan kan ka'e sababbii isaan isan simanneef mata jabina keessan anoo beekeera. Ulfina namni yaaduma namaa keessattiyyuu namummaa namaa keessattiyyuu wanta ol ka'aaf wanta nama akka namummaatti akka fooniitti ilaalamu dafee simata malee wanta akka fuuraatii fi wanta gaarii ta'etti simachuudhaaf namni yeroo hunda mataa jabaata. Sababbii kanarraan kan ka'e sababbii mata jabina keessaniif nan simanne jechaa jira. Hafuuraan nan simanne. Garuu hojiin kooyyuu dhugaa naaf ba'aa jechaa jira as keessatti. Hojiin ani hojjedhu Waaqayyo abbaa irraa akkanan ilma Waaqayyo ta'e akkanan aboo qabu dhageessaniitu. Waaqayyo isinitti dubbateera. Hojiin koos immoo dhugaa bahaa jira. Garuu isin kanuma keessaaniyyuu ana hin hubanne. Ani Waaqayyo bira akkan dhufe ilma Waaqayyo akkan ta'e mata jabina keessanii fi yaada garaa keessanii sababbii jallateef na hubachuu hin dandeenye. Attamiin na hubachuu dandeessu ree jedhee dubbachaa jira Yesus Kiristoos as keessatti. Kanumatu naaf galee galatoomaan jechuun barbaada. Xumureera. Okay, galatoom. Pastor irra dubbachuun. Mute irraaf kaas. Afaanuma lama dubbadhee deemaniin ila asirratti wanti inni dubbatu kan dhugaa isaa bahu namaa miti kamillee miti kan dhugaa isaa bahu waaqa akka ta'e lafa kaa'ee dubbate. Yoo waa'ee dhugaa siif bahe wanti ati barbaadu takka hin jiru jecha. Namoonni amma fakkeenyaaf Yohaannis waa'ee isaa dhugaa bahee jennaa miti ree. Maal godhee itti hime kana akka kana ta'eef waa'ee Yohaannis akka isin fayyitaniifi. Yesuus maali karaa ta'e waa'ee Yesuus argitee an inni ka caalu kana akkana lafa onaa keessaa sagaleen akkana jedhaa dubbataa kan ture karaa ta'eef innaa inni sunuu anaaf dhugaan bahu anaaf dhugaa ka bahu Waaqayyo. Isana ergetu dhugaan abbaa jedha. Kabiraan immoo waa'ee ulfinnaa dubbate asirratti. Argitee namni wal ulfeessa. Namni ulfinna walii laata. An ulfinna odoo ana beektanii ana waan hin beekneef ulfinna argitee waa'ee ulfinnaa dubbate. Ulfinna illee kan irraa argatu eenyu Waaqayyo irraa ulfinna argadhaa jedha. Deebi'ee waa'ee Musee illee lafa kaa'ee dubbate. Waa'ee Musee maaliif dubbate? Amma illee gara seeraan geessaa jecha. Innaa kanaafi isinii jedhe argitee bakkee sanitti maali bakkeen waa'ee Musee jettu tun eessa turtee badayrana? Ani nama biraa ulfinna hin fudhadhu. Akka isin Waaqayyo hin jaalanne anuu hubadheera. Ani maqaa abbaa kootiin nan dhufe. Isin garuu ana hin simanne.
kan biraa maqaa ofii isaatiin yoo dhufe isa immoo in simattu. Isin walii keessan irraa ulfinna fudhattu malee ulfinna isa Waaqayyo tokkicha biraa hin dhufu hin barbaaddan. Egaa attamitti amanuu dandeessarree? Ani fuula abbaa koo duratti kanan isinitti hadheessu isinittan hima fakkaatan. Kan isin hadheessu jira. Innis Musee isa isin abdattanidha. Odoma isa Museen caafate amantan ta'e anatti immoo in amantu ture. Museen waa'ee koo caafeera. Isa Museen caafe isiniif kenne erga hin amanne ta'e attamitti ana afaan kootiin isinitti dubbachuu asirratti maaliifi amma waa'ee seera Musee keessatti argite waa'ee amma fakkeenyaaf guyyaan sanbataa jira, wantootni garagaraa jira, wantoota baay'eetu jira. Innaa kanaaf amma inni ani sanumarraa hin caala. Innaa ani isuma saniyyuu oli. Garuu isin isatti qabamtaniirtanii. Sorry. Innaa maal jechuu barbaade seericha hin diinne Kiristoos. Seericha fiixaan baase. Kanaafi seerichallee inni akka caalu dubbataara jecha. Maaliif inni Waaqa waan ta'eef jecha. Ka isaaf ragaa ba'ullee Waaqa, ka isaaf ulfinna kennullee Waaqa. Isin garuu odoo ana beektanii ulfinna laattuuf turu. Walii keessanii ulfinna kennitan. Ulfinna ka kenneefis Waaqa. Innuu mataan isa Waaqa waan ta'eef. Ragaallee kabeefillee Waaqa. Waa'ee Yohaannis illee wanti kaasee dubbateefi Yohaannis kana godheef akka isin fayyitaniif isiniif karaa qopheesse. Anaaf ragaa hin baane, ragaan kiyya kanaa ba'u wanta tokko isinitti hima. Namni haguma fedhe illee yoo ta'e bakka tokkotti hin dhidhisa, bakka tokkotti itti guuta. Haga tokko deema namni. Yookaan itti daraa yookaan itti dhidhisa. Waaqni garuu gaafa dhugaa sii ba'e hin dhidhisullee ittillee hin darbu. Woma ati qabduun dhugaa sii ba'a jecha. Kana dubbataara gooftaa Yesuus isin haa eebbisu baay'ee isin jaalladha baheeraan. Faayisaa firiisi taate moo? Akkuma nama footoo irra jiruuti qajeelte. Isa keessatti boodeka. Wanti asirra jedhuu barbaadu ani waan takkatti bicha. Baay'een jedhu. Yesuus Kiristoos waa'ee isa dhugaa boo yoo anuufi dhugaa baay'inaan nama fudhataman qabu inni anaaf dhugaa boo jira jedheeti. Waan jedhetu jira. Isa ilaalchiseetiin maal jedhe 36 irratti isa Yohaannis cuuphaan dhugaa ba'e Museen waa'ee Yesuusi Museen dhugaa ba'eera. Raajonni dhugaa ba'aniiru. Yohaannisis dhugaa ba'eera. Garuu dhugaa ba'uu Kiristoosi isa inni ofii isaatii arraba isaatiin dubbatee odoo hin taane haga hadhaatiyyuu waa'een Kiristoosii namoota hundumaa biratti fudhatama kan argates addunyaan illee garaa isii ciinca'ee Yesuus Kiristoosii mo'achuu kan dadhabdeef waa inni jedhee miti. Waa inni godhe malee. Maalidha inni 36 akkas jedha. Isa Yohaannis cuuphaan dhugaa ba'e irra caalaa dhugaa anaaf ba'u qaba. Maal jedha inni beektu? Hojiin abbaan koo akkan raawwadhuuf dabarsee anatti kenne baay'eedha. Hojiin ani hojjedhu kunis abbaan akka ana erge dhugaa anaaf hin ba'a. Maalidha inni hojiin Kiristoos raawwachuuf dhufe gara biyya lafaa dhufe maali? Fannoo irratti du'uufi. Eenyullee fannoo irratti hin duune namaaf jedhee jechuudha. Baay'ee bartoonni Kiristoos baay'een isaanii harka namaatiin dhuman. Du'a badaayyuu du'an. Garuu isaan namaaf jedhaniitiin tika du'an. Si galee? Wangeelichaaf jedhanii tika du'an. That has a difference. Itti gaafatamummaa itti kennameef jedhanii tika du'an. Garuu jaalala namaatiif jecha kan du'u hin jiru abadan. Haatiyyuu ilma ofii hin gattii jedha. Sagalee Waaqayyoo kakuu moofaa keessatti. Haati. Garuu
jaalala namaa jechuun maali? Luqaas 10:25 irratti nama jaaladhu jedha. Nama jaaladhu jechuun kee maal jechuudha jedhanii addaan baafachuu barbaadan. Firaa miti kan jedhe Yesuus Kiristoos. Hiriyyaa miti. Obboleessa haadha garaa tokko baanii miti. Saba keetii miti. Bifa nama bifa keetiiti miti. Gurraacha taatee adiillee. Adii taatee gurraacha. Saba kamiyyuu taatee saba hundumaa. Nama duratti jedhaa turre koottaa nama fakkaattii kennaa uumnaa. Isa nama fakkaattii Waaqayyootiin uumame hundumaa jaaladhu. Jaalachuu duwwaa miti. Hamma lubbuu kee dabarsitee isaaf kennituutti jaaladhu. Yesuus Kiristoos san godhe. Fannoo irratti bahe. Hin du'e. Hin caccabsan. Hin waraanan. Dhiiga dhangalaasan. Hin reebame. Hojii inni hojjete santu dhugaa isaa ba'a malee waa inni jedheentu waan namni jedhe arraba irra ka jiru miti. Maal jedhee Phaawulos Qorontos isa duraa 1:23 irratti baasee si dubbisame yoo yeroo hin qabnu waan ta'eef Qorontos isa duraa 1:23 akkas jedha ila. Nuti jedha. Nuyi no 22 irraa dubbisna. Yihuudoonni illee milikkitoota gaafatu. Giriikonni immoo ogummaa barbaadu jedha. Nuyi garuu Kiristoos isa fannifame lallabna. Waa'ee fannooti dubbii. Isa fannifame lallabna. Kun immoo jedha warra Yihuudotaatti gufuu ta'ee jedha. Warra Kiristoosiin hin feene warra wanta kan akka biyya lafaa fudhattu feenetti gufuu isaanitti ta'e. Warra Yahudota hin ta'iniif ammoo maal ta'e gowwummaa ta'ee jedha. Argitee fannoo sani ka Kiristoosiif dhugaa bayu. Ijaan argaa turan yoo inni fannifamu. Indoom hojjetaan abbaa meeqaa abbaa kumaa tokko achi dhaabatee maal jedha? Dhuguma kun ilma Waaqaati jedheemti. Achirrallee taa'ee waa inni jedhe sani. Hin beekanii dhiifama godhiif Waaqayyo abbaa koo jechuu isaa santu dhuguma kun ilma Waaqaati jedha. Because ilmi namaa akkas godhuu hin danda'u. Namni foonirraa dhalate akkas godhuu hin danda'u. Isa santu Kiristoosiif dhugaa baye. Museen dhugaa isinii bayee. Yoo isan fudhattan ta'e ani hadda dhufee dhaabadhee lafee odoo isinii himee isin biraa lixe isallee fudhattanii jedha. Maaliif? Museen illee du'ee lixeeraa mire hadda hin jiru baye. Yesuus illee dubbatee ragaa bahee lixaa hin fudhatan. Garuu dubbatee deemu odoo hin taane dhaabbatee fannoo irratti bahee isa dubbate san haga dhumaa raawwatee deemu. Hin du'e, hin awwaalan, du'aa ka'e. Ani du'aanan ka'aa jedhee akkuma itti hime du'aa ka'e itti mul'ise. Duuti ana hin moo'u akkuma jedhee itti hime du'a mo'atee itti mul'ise. Museen san hin goone. Museen waa'ee ofiitii mile waa'ee isaa ragaa bayaa ture. So hojiidha amma gocha. Amantiin gochaan ala hin raawwatamu. Amantiin hojii hin qabne du'aadha. Amantiin kennallee dubbii dubbisnee amanuu duwwaa odoo hin taane hojiidhaan argisiisuudha amma Yesuus Kiristoos kan dubbataa. Hojii akka Waaqayyo haa hojjennuuf itti nu kaase kanatu waa'ee keenya ragaa ba'a malee nu gabbaanee ani paastera cima ani nan lallaba ani gaarii wangeela gaarii akkana TV irra yoo banta advertisement baay'eetu jira. Wangeela akkanaa kan akkam fayyina akkanaa hafuuraan kan guutamee wal bakka kaan gadi goranii gajjisan. Gaafa dhatte achitti wantoota ijaan argitee jibbitu baay'ee arguu malta. Sanii miti. Gochichi ragaa si ba'u qaba. An kanuma jedhaa wanti itti dabaltee waan jirree nullee sagantaa wayii waan qabnuuf jarjarree eerlii jalqabnee yoo fayyisa. Yaa akkas naan jedhanii garuu seenuu hin dandeenya taate. Yes, okay, rakkoon. Anuma jechuun barbaadu. Ergati ibsitee yoo ergati keessa deebitee baay'ee naaf galee galatoomne. Bakka hayyee torbee Friday dhufu ol erginaa. Agas Yohaannis boqonnaa 6 dubbifadhu itti qophaa'e nu eegi. Okay. Hayyee nagaan guyyaa eebbaa qabaadhu. Okay, atillee nagaatti naaf. Hayyee. Sagantaan qorannaa macaafa qulqulluu kennaa hadha asmarratti raawwata. Atummaan nu kadhadhu nu cufi fayyee.
galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Isa nu eege nu tiksee nu gargaaree yeroo keenya hundumaa nutti kenne keessatti nu eege gooftummaa isaatiin ulfina isaatiin haga har'aa nu faana dhaabbatee jiruuf galanni ulfinni hundumtuu hooqubaan hundumtuu isa teessoo isaa ol waaqarra iddoo namni ijaan hin argine iddoo namni yaadaan bira hin geenye iddoo namni tilmaamuu hin dandeenye taa'ee nu eegaa jiruuf galanni isaaf haa ta'u. Waaqa hundumaa danda'u kana Waaqa hundumaa gochuu danda'u kana eegumsa isaatiin nu tiksee akka tikseen horii isaa eegdee galgala yeroo walitti qabatte yeroo aduun walitti qabattutti garuu bakkee keessatti nu eegaa jiru iddoo garagaraatti facaane kan jirru nu eegaa jiru kanaaf Waaqayyo isa ulfinaan guutuu isa simboo qabeessa isa guddummaan isaa agas hin jedhamne garuu gad deebi'ee nu eegaa jiru kanaaf Waaqayyo san wajjin ta'ee jiru kanaaf dura keenya duuba keenya fuuldura keenya karaa keenya hundumaatti nu gargaare asiin nu ga'e kanaaf galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Yaa Waaqayyo hundumaa dandeessu nu tiksitee nu eegdee asiin nu geesse karoora boruu keessatti sagantaa boruu keessatti sagantaa har'aa keessatti baroota keessatti yaa Waaqayyo iddoo haalli gadi bu'e haala ol ka'e keessatti wanta argame wanta dhabame hundumaa keessatti galata galchaa galanni siif haa ta'u. Ameen. Ulfinaan yaa Waaqayyo teessoo kee irratti ol jedhe sa'aati kana waan nuuf kenniteef sa'aati kana waan nuuf laatteef yaa Waaqayyo dubbii sagalee keetii waliin qooddanne kana yaa Waaqayyo hafuuraan gidduu keenyatti argamte ijji kee yeroo hundumaa nu ilaalu hafuurri kee yeroo hundumaa nu keessa jiru nu keessaa dammaqee yaa Waaqayyo sagalee kee akka si yaadanne biyya lafaa kana keessatti si yaadanne si eeggachaa jiraannu waan gooteef ulfinni siif haa ta'u. Kana hundumaa kan godhe si'i ulfina keetiin nu keessa buufattee waan jirtuuf yaa Waaqayyo bara baraan waan nu eegduuf galanni siif haa ta'u. Hafuurri kee yaa Waaqayyo ulfinni kee yaa Waaqayyo ayyaanni kee yaa Waaqayyo araarri kee yaa Waaqayyo biyya lafaa kanaaf nu'if sababbii nu iddoo kana jirruuf yaa Waaqayyo nagaan biyyi lafaa dhabde kun yaa Waaqayyo nagaa akka argattuuf ulfina keetii yaa Waaqayyo maqaa ilma keetiif jedhiifi nu gargaaruun fedha kee haa ta'u. Kana hundumaa waan gooteef yaa Waaqayyo isa sin jettanii miti isa sin hin jenneyyuu nan godha jette yaa Waaqayyo jalqabaa kaasee namni jedhee otoo hin taane kan biyya lafaa kana uumtee eegdee asiin geesseef ulfina keetiin yaa Waaqayyo har'as ulfina keetiin dhaabbannee jirra borus ulfina keetiin akka baanee gallu waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin galatoomi. Humna dhiiga ilma keetii Yesuus Kiristoos fannoo qaraanii irratti dhangala'eetiin Ameen. Ameen. Eebbifamii guyyaa eebbaa qabaadhu wal arginaa nagaan. Okay, bye.